Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa oolmaa guyyaa waliin isinitti himaa oduu waliin ani Sanyii Cannaqaati hanga xumuraatti nu waliin tura. Taphoonni torbee kurnaffaa liigii olaanoo Oromiyaa Ramaddiibaa Jimaataa irraa geggeeffamaniiru. Dirree kolleejjii Titisee irratti ganama sa'aatii 3 irratti Limmuu Gannatii fi Ambuyyeen tapha taasisaniin galchii malee qixa ba'uun qabxii qooddatanii jiru. Abdulkariim Abarraa immoo karra eegaa cimaa taphichaa ta'uun Ambuyyee irraa badhaafameera. Isteediyeemii magaalaa Dambidolloo irratti sa'aatii 2 irratti kan eegale Gabaa Roobii fi Jaan Sayyoo tapha taasisaniin galchii malee qixa bahuun qabxii qooddatanii jiru. Kanumaanis Hafiz Kadir Jaan Sayyoo irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafamee jira. Sa'aatii 4 irratti Arboo Cululleef Bishaan Toophii gidduutti tapha geggeeffameen galchii malee boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa deebiinis daqiiqaa 90 irratti kan dabalame irratti galchii lakkoofsisuun Bishaan Toophii galchii 1-2 Arboo Culullee injifateera. Raabii Abbaa Jihaad Abbaa Garoo immoo taphataa urjii taphichaa ta'uun Bishaan Toophii irraa badhaafameera. Sa'aatii 6tti Mandii fi Jaardegaa Jaartee gidduutti tapha taasifameen immoo galchii malee qixa bahuun tapha boqonnaa deebiitiin Mandiin 2-2 Jardegaa Jaartee injifatee jira. Kanumaanis Taanaanii Kabbadee taphataa urjii taphichaa ta'uun Mandii irraa badhaafameera. Tapha waaree boodaatiin sa'aatii 8 irratti kan eegale Aggaaroo fi Incinnii Mugar gidduutti tapha taasifameen Aggaaroo fi Incinnii Mugar galchii malee duwwaa goolabuun qabxii qooddatanii jiru. Subaaloo Girmaa immoo Incinnii Mugar irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha torbee kurnaffaa xumuraan sa'aatii 10tti Mattuu fi Ammayyaa gidduutti godhameen immoo galchii malee boqonnaaf bahuun tapha boqonnaa deebiinis Mattuun 1-2 Ammayyaa injifateera. Mattuun qabxii isaa 22 gahachuun Ramaddicha irraa dursummaa isaa cimsatee itti fufee jira. Phexros Taaffasee immoo Mattuu irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafamee jira. Gabaasa qindaa'eef Sanyii Cannaqaa Dambidolloo irraa.